Ashamaar kafuune akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE kun qophii keenya Shoora Dubartootaati. Qophii keenya Shoora Dubartootaa har'aatiin aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoota kutaa Arsii qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turu ani Rahmat Siraajii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Akka raasee dhibee mataan kee akki baasu dhibee abbaan kee oshomollee heerumni ollee jedha Oromootni Arsii yookaan Baalee fi Didaa yeroo cidha gaggeessan. Anis waa malee miti kawweedduu kana isiniif tarreesse. Har'a sirna aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoota Arsii kan wal barsiifnu ta'a. Akka irraa waa barattanis abdiin qaba. Oromoon aadaa isaa, eenyummaa isaa fi seenaa isaa akkaataa itti ibsatu hedduu qaba. Hunda isaa tarreessuun hanga urjii lakkaa'u ulfaatullee akka fakkeenyaatti aadaa nyaataa, uffannaa, fuudhaa fi heerumaa, ayyaaneffannaa, waraana dulchisuu, wal gargaarsaa fi kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Asumarratti ammoo aadaa Oromtichaa hammam akka bal'atu tilmaamuun nama hin rakkisu. Aadaa Oromoo kanneen keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa uummata Oromoof iddoo guddaa qaba. Kan fuudhuu fi kan heerumu haala seeraa fi heera naannoo isaa waliin wal qabsiisee wal gaggeessa. Aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoon qabdu kanneen akka naqataa, sabbat marii, bultii fi hawweedhaan bultii yookaan immoo mana dhaabbata. Oromoota Arsii biratti kan filatamaa fi kan jaalatamu naqataan wal fuuchuudha. Akka aadaa Oromootti fuudhaa fi heeruma naqataan kan raawwatamu fedha intalaa fi gurbaa akkasumas fedha maatii isaanii irratti hundaa'uuni. Dursa intala fuuchuuf osoo hin beellamin gurbaan intala inni jaalate yookaan ilaallate sanitti obboleettii ofii ergata. Yoo obboleettii hin qabaanne ta'e durbii ergata yookaan hiriyaa yookaan immoo kan fuudhaaf safuu taate ergata. Obboleettiin gurbaa ammoo intala san hamma guyyaa murtaa'e tokkotti gosa ishee, maatii ishee, haalaa fi amala ishee, naamusa ishee qabduu fi akkaataa hojii ittiin hojjettu qoratti. Akka aadaa Oromoo Arsiitti intalli ati fuuchuuf deemtu intala gosa kee ta'uu hin qabdu. Intala gosa keetii taate jechuun kun safuudha. Fakkeenyaaf gosti gurbaa yoo walashee ta'e inni gosa walashee keessaa gonkumaa fuudhuu hin danda'u. Nama gosa kee keessatti dhalate fuudhuuf immoo safuu cabsuudha. Akka qaanyittis ilaalama. Oromoota biraa birattis aadaan kun hin argama. Kuni akkaataa Oromoon tokkummaadhaan wal keessa fuudhaa jiraatu agarsiisa. Gosa intalaa haala ishii, amala ishii fi haala maatii ishee keessumattuu kan haadha ishii erga qoratamee booda gurbaan yoo jaalatate abbaa isaa yookaan maatii isaatti himata. Warri gurbaa maanguddoota gosa isaanii fuudhanii gara warra intalaatti imalu. Warri intalaa ammoo yeroof waan hin qophoofneef guyyaa biraa beellamaniif. Hanga guyyaan beellamaa gahutti warri intalaas maanguddoo waamanii akkaataa intala isaanii itti heerumsiisan mari'atan. Intalli isaanis namni akka ishee kadhatuuf dhufe itti himan. Intala isaanii guyyaa beellamaa gurbaa sana ilaale yoo jaalatte ta'e itti heerumti. Murtiin maatii ishee caalaa kan murtii intalaatu dursa akka aadaa Oromoo Arsiitti. Guyyaa beellamaa warri gurbaa farda gara intalaa imalan. Gurbaan maanguddoo gosa isaa 8 fi maanguddoota gosa intalaa tokko fudhatee deema. Waliigala maanguddoota 9 keessaa immoo 7 dhiira 2 durba ta'uu qaba. Kunis walqixxummaa fi dimokiraasiin Oromoon qabu agarsiisa. Yeroo kanatti kennaa warra maatii intalaaf fiduun hin barbaachisu. Tarii warri maatii intala isaanii kennuu diduu mala jechuun. Garuu warri gosa intalaa dhangaa, marqaa fi aanan itittuu keessummaaf qopheessanii eegu. Dhangaa kan qopheessu warra intalaa osoo hin taane haadholee gosa intalaatu qopheessa. Kunis kan agarsiisu kabaja gosti Oromoo Arsii waliif qabu argisiisa. Maanguddoota warra intalaa fi warra gurbaa waliin mari'atanii intalli yoo tole jette naqata isaan barbaadan hundaa waliin dubbatu. Erga walii galanii booda guyyaa gaa'ila isaanii beellaman. Hanga guyyaa beellama cidha isaanii gurbaan mana isaa ijaarata. Obboleettii fi haati gurbaa mana mucaa isaanii faaya garaa garaatiin miidhagsaniifi. Gurbaanis hanga guyyaa cidha isaatti naqata intalaaf malu qopheessa. Kana jechuun ammoo maatiin warra gurbaa kennaa barbaachisaa ta'e intalaa fi maatii isheetiif qopheessanii guyyaa beellamaa gaa'ilaa eegu. Guyyaan beellamaa immoo warri gurbaa farda isaanii faayanii gurbaa isaanii fardaan gara intalaa imalu. Adeemsi kun hamoommota jedhama.
Hoohaa hayyoo dhufe maarree fuudhee maarree abbaa moohetu naageegessa osoon bo'uu galgaleesse bo'ee garaa qabbaneesse warri isaana fudhate naan galate jettee imimmaan dhangalaaste jecha warri gurbaa haala kanaan mucaa isaanii hamoomotadhaan faarsanii gara mana intalaa imalan. Yeroo mana intalaa gahan ammoo iltee dhinnaa jedhaniit maanguddootaan wal dhungatanii wal keessummeessan. Ammas otoo cidha hin jalqabin naqata warra maatii akka guutame ilaalan. Naqaticha eega mirkaneessanii warri gurbaa gogaa qeerrensaa abbaa intalaatti uwwisu haadhaaf immoo gogaa bosonuu itti uwwisu. Amma garuu aadaan kun badee jira waan ta'eef ummanni birdilibsii yookaan uffata qorraa fi gaabii wal uwwisu. Erga herri naqataa maatii intalaa guutamee booda warri maatii dhangaa isaanii qopheessanii wal nyaachisanii wal obaasanii daadhii dhuganii kolfanii taphatu. Cidha booda gurbaan intala fudhatee gara mana isaatti sirbaa gaggeessan. Warri intalaa intala isaanii faarsanii gaggeessu, warri gurbaas gurbaa isaanii faarsanii manatti hin galatu. Ennaa kadhatu badhaatu jedha harkaan gayatu dhamaatu jedha. Ennaa kadhatu fiixaa caccabsaa harkaan gayatu fiixaa arrabsaa jechuun warri intalaa haala kanaan sirbanii taphatanii intala isaanii gaggeessan. Yoo qe'ee gurbaatti gahan immoo utuu ol hin seenin ammas haadholeettu eebbisee itti fufa. Ergasii osoo gurbaan qe'eetti ol hin seenin akka aadaa Oromoo Arsiitti intalatu dursee manatti ol seena. Yeroo kanatti intalli imimmaan buustee waan boottuuf hiriyoonni ishee waliin ol seenanii hiriyoota ishee jajjabeessu. Sirba isheef sirbanii faarsanii ol seensisu. Turtii muraasa booda hiriyoonni intalaa gurbaaf mana gadhiisanii bahu. Gurbaan yeroo kanatti ol seenee guyyaa galgala jedha isaanii wajjin turan. Halkan guutuu firaa fi ollaan hunduu sirbaa taphataa gammachuudhaan dabarsu. Akka aadaa Oromoo Arsiitti erga namni lama wal fuudhee booda torbaan tokkoof maatii fi firoota isaan wal hin argu. Kunis kan ta'e kabaja gurbaatiifi. Haala fuudhaa fi heeruma Oromoo Arsii yookaan immoo baaleef diidaa haala kanaan isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture. Huubachiisa gosa Oromoo Arsii yeroon jedhu kutaa Arsii qofaa miti kutaa baalees ni dabalata. Itti aansuun sirboota cidhaa Arsee irraa waa muraasa isin yaadachiisa. Sirboonni kunneen bifa lamaan sirbamu. Tokko yeroo gurbaan misirroo yookaan intala fudhatee galu. Inni kun immoo yeroo intalti heerumtee mana maatii isheetii baatudha. Yeroo gurbaan misirroo fuudhee galu ga'een dubartootaa fi shamarranii gadi bahanii wayita inni naannoo manaatti dhiyaatu simatan. Sirbi yeroo sana sirbamu ashoo ashilaa dhaqee lamaa ashilaan fuudhee eegalee lamaa jedhanii yeroo gurbaan misirritti fuudhee galu. Itti fufuun immoo yoo gamaa bahu natti beeksisee imaamaa jalaan mormi naaphisee galee hoo jedha jalaa zoor jedha jechaa sirbuuf. Kana jechuun misirrichi deemee nagaan fuudhee galee jira jechuudha. Sirbi kun kan sirbamu yeroo inni misirritti fuudhee galu. Sirbi kun kan sirbamu dubartootaani. Dubartoota keessaa obboleettii isaa tan heerumte siinqee qabattee fuulduratti bahuudhaan gammachuu isiitiif ililfatti. Akkasumas dubartoonni biroo fi ijoolleen shamarran illee fuulduratti bahuudhaan osoo inni naannoo manaa hin gahin alatti gadi bahanii wayita simannaa taasisaniif sirbama ashoon kun. Sirbi lammaffaan kan yeroo intala heerumsiisan kan intalaaf sirbanidha. Akkuma kan dhiiraa sana kanas dubartootaa fi shamarraniitu sirba. Inni durbaaf sirbamu kun obbee aayyaa obbee yaadee imimmaan shologate jedhu. Kuni kan sirbamu yeroo misirrittiin mana maatii isheetii baatudha. Dhaamsi sirba kanaas maatii isheetii baatee gara maatii biraa yookaan immoo maatii haaraatti deemaa jirti nagaatti jechuudha. Sirba kana kan sirban dubartootaa fi shamarran osoo ta'anii baay'inaan kan sirban hiriyoota isheeti. Sababni isaas isaaniin adda baatee bultii ijaarrachaa waan jirtuuf jechuudha. Haaluma kanaan ijoolleen durbaa hiroo hiree hiriyyee eessaa sigee keessaa manni kee eessaa anuu beekaa baaliyyoo keessaa anuu beekaa Oromiyaa keessaa jechuudhaan misirritti gaggeessu. Daawwattoota keenya sagantaan shoora dubartootaa irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Torbee sagantaa shoora dubartootaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.